Viidiyoo kana irratti karaa salphaadhaan akkamitti chaanaalii yuutuubii kan mataa keessanii banachuu akkaataa itti dandeessanii fi barnoota kanaan wal qabatuun isin barsiisaa hanga xumuraatti ana wajjin ta'an affeerraa kooti. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kanaa hundi keessan baga nagaadhaan karaa chaanaalii kanaatti dhuftan. Yeroo hundumaa gaafii keessan irratti waan hundaa'in isiniif dhiyeessa. Namoonni hedduu chaanaalii yuutuubii banachuu barbaaddu. Kanaaf akkaataa chaanaaliin yuutuubii kan maallaqa argamsiisu itti banamuu danda'uun isin barsiisaa hanga xumuraatti ana waliin ta'aa sirriitti na hordofaa namoota birootiifis sheer gochuudhaan biraan ga'a. Amma direct garuma banuutti deemna jechuudha. Chaanaalii banachuutti deemna. Okay, yuutuubii keessanii seentu kunoo erga keessa seentanii booda bakka kana tuqxu jechuudha. Bakka kana tuqxu jechuudha. Ergasii kunoo shimeetiif jedha. Email dha jechuudha kun email kiyya shimeetiif4 jedha. Ergasii your channel kunoo as tuqxa. Your channel banuuf jechuudha. Your channel click. Ergasii kunoo maal jedhama inni kunoo chaanaalii kee banadhuudha. Shimeetiif kan jedhu shimee asitti tuub jedha asitti kunoo maqaa kana hin balleessitu jechuudha. Fakkeenyaaf ani kana balleessin banachuu barbaadeen jira jechuudha. Salphumatti jechuudha. Shimee kan jedhu kana fakkeenyaaf maqaa barbaadan jechuudha. Qubee 4 ta'uu qaba. Qubee gaggabaabsuu qabdu. 4 miti hanga feetan ta'uu ni danda'a garuu salphumatti kan sammuu namaa keessaa hin banne fakkeenyaaf baalee roobee. Baalee roobee fakkeenyaaf nama keessaa sammuu namaa keessaan badu kan gubbaatis qubee 4 kan jalaatis qubee 4 akkanatti banachuu ni dandeessu. Baalee roobee jedhee fakkeenyaaf create channel kunoo tana ni tuqna. Isa xumuraate jechuudha. Wanti biraa wanti hojjennu jiru kunoo maqaa kana ni barreessina. Kanneen ni barreessina. Create channel. Chaanaalii uummanni jechuudha. Namoonni hedduu chaanaalii erga banatanii booda akka banatanii iyyuu hin beekanii maaliif salphaa waan ta'eef banachuun kunoo create channel. Amma ni ilaalla. Kunoo erga banatanii booda maal fida? Akkanatti isinii fida jechuudha. Mallattoo viidiyoo kana yoo fide asitti kana yoo fide chaanaaliin keessan banamee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf no subscribers. Subscribe hin godhamne chaanaaliin keessan subscriber hin qabdan yookiin hiriyaa hin qabdan jechuudha. Nama chaanaalii keessan isiniif subscribe godhe yookiin nama isin add godhe hin qabdan jechuudha. Okay. Kanatti aansuudhaan maal goona? Chaanaaliiwwan namoota beeknu subscribe godha. Akka viidiyoon asitti nu dhufuuf as keessa seennee fakkeenyaaf chaanaalii kiyya fakkeenyaaf shimee maan akkanatti barreessaa maqaa namaa search gochuu baradha. Shimee maan kunoo ni dhufaa fakkeenyaaf subscribe erga gootanii booda tana hin dagatinaa. Akkana gootanii kunoo all kan jettu tana filattu. Akkanatti chaanaalii namaa subscribe godhama jechuudha. Sana booddee yennaa asitti deebiin viidiyoon hedduu nu dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf chaanaaliiwwan subscribe gooneerraa nu dhufa jechuudha. Nu dhufuu jalqaba. Kunoo fakkeenyaaf kunoo haala kanaan nu dhufa jechuudha. Eeshi chaanaalii banannee jirra jechuudha. Amma kanatti aansuudhaan kunoo nu abbaa chaanaalii kanaati jechuudha. Asitti piroofaayilii keenya bicha itti galchuutu naaf suuraa itti galfachuutu nu hafa jechuudha. Itti galfachuu ni dandeessu. Kiroomii keessa seentaniitii rakkoon qabu. Ammaaf chaanaalii banannee jirra jechuudha. Sagaleen yoo isin jeeqe konkolaataatu na biraan dabraa jira waan ta'eef okay. Amma viidiyoo akkaataa itti poost goonuun isinitti agarsiisa. Bakka tana ni tuqxu. Viidiyoo poost gochuudhaaf as tuqna jechuudha. Kunoo click yeroo jalqabaatiif akkanatti isin gaafata. Fakkeenyaaf kunoo viidiyoo kana viidiyoo baay'ee gabaabaa ta'e fakkeenyaaf kunoo viidiyoo kana upload gochuufanii jechuudha. Kunoo haala kanaa isiniif viidiyoon gizii poost gootan jechuudha. Title kan jedhu kanatti dhimma mata duree kanaa ni barreessitu jechuudha. Mata duree viidiyoon kun maal irratti hojjetame fakkeenyaaf waan viidiyoon kun jedhu. Okay. Haala yuutuubii ittiin banattan yookiin akkaataa yuutuubii ittiin banattan jettanii erga akkana gootanii booda dhimma kanarratti bal'inaan barreessuu yoo barbaadan diskiripshinii dhimmoota garaagaraa jechuu yoo barbaadan asirratti diskiripshinii ni barreessitu. Kun public kan jedhu kun sirriidhaan homaa wanni tuqxanii jiru bakka xumurtaniirtu upload gochuu ni dandeessu. Okay. Upload godhaan jira fakkeenyaaf kunoo post godhamaa jira. Okay, 0 kuno 2 3 kan jedhu kun akkanatti deeme
dhibba yoo ga'e viidiyoon keessan upload godhamee jira karaa YouTube'itti deemee jira jechuudha. Guutumaan guutuutti chaanaalii godhatan jechuudha. Chaanaalii banattan jechuudha. Walumaa galatti chaanaalii banattanii jirtu jechuudha. Okay, chaanaalii kana akkamitti akka guddistaniin isinitti maamma. Akka itti guddistan share gochuudhaan guddisuu ni dandeessu. Gara Facebookitti share gochuudhaaf akkam gootu bakka kana tuqxu. Library kan jedhu kana ni tuqxu. Library kan jedhu kana erga tuqxanii booda haala kana isinii dhufa. Fakkeenyaaf your video viidiyoowwan keessan as keessa seentanii jechuudha. Viidiyoowwan keessan akkanatti asirraa fuutanii erga as keessatti post godhamee booda as keessa dhuftanii jechuudha. Booda erga viidiyoon kun post godhamee dhumee booda jechuudha. Share gootu linkii copy gootanii ammaaf chaanaalii keenya guutumaan guutuutti chaanaalii keenya akkaataa share itti goonu isinitti agarsiisa. Viidiyoo waan hin qabneef jechuudha. Amma haala kana home ni tuqxu. Ergasii profaayilii keessan ni tuqxanii. Kunoo profaayilii keessan gadi ni tuqxu. Your channel kan jedhu ni tuqxu. Linkii share gochuuf jechuudha. Linkiin chaanaalii keenya eessatti akka argamullee asumaan laala. Kunoo chaanaaliin keenya banameera. Amma Baalee Roobii kan jedhu kun banameera. Okay, as tuqxu jechuudha. Linkii chaanaalii keenya argachuudhaaf kunoo share kan jettu innaa tuqne ishee tuqne irraa asitti waan dhufa eegaa. Okay, amma kunoo asitti copy link kan jedhu dhufeera. Linkii kan gadi tuqnaa copy godhame jechuudha. Amma copy godhame. Okay, nama biroo akka bira dhaqee chaanaalii kiyya subscribe naaf godhaniif namoonni hedduu wanni kun yoo isin dhibe waan baay'ee salphaadha. Garuu Facebookii bira dhaqanii Facebookii biratti kunoo bakka post itti gootan kanatti Facebookii keessatti as dhuftanii wanni goona jechuudha. Gadi qabdanii turtu jechuudha iddoo kana. Gadi qabdanii innaa turtan kunoo paste kan jedhu isinii baasa. Paste. Kunoo linkiin chaanaalii keessanii dhufee jira jechuudha. Kun chaanaalii Baalee Roobiiti. Asirratti barreeffama kunoo Baalee Roobii jedhee dhufee jira. Asirratti barreeffama tokko barreessanii akka namoonni isiniif subscribe godhan itti himtu hiriyoota keessanitti post gootu jechuudha. Namoonni yennaa linkii kana gadi tuqan eessa isaan fudhata? Okay. Post godheen jira fakkeenyaaf. Kunoo amma linkii kana namoonni yoo tuqan direct gara YouTube keessanitti fudhata. Subscribe isiniif godhu jechuudha. Viidiyoon keessan kunoo dhufeera. Click video share gochuu yoo barbaaddan viidiyoon play haga ta'uu ni eegdu. Barreeffamoonni asitti akka dhufanii. Okay. Kana share kan jettu tuqxu. Share copy gootu kunoo akkasumatti Facebook bira dhaqxanii akkuma ammaatitti jechuudha. Facebook keessan bira dhaqxu. Ergasii asitti paste gootu jechuudha. Viidiyoodha jechuudha. Viidiyoon keessanis akkasitti namoota biratti isiniif dhaqa jechuudha. Dhiifama kana namoota jeeqa waan ta'eef kan hin post godhe. Maraafuu chaanaaliin akkanatti baname jechuudha. Jalqaba irratti chaanaalii YouTube banachuudhaaf iimeelii qabaachuun dirqama jechuudha. Okay, iimeelii erga qabaatanii booda chaanaalii YouTube banachuu ni dandeessu. Chaanaaliiwwan namoota birootiin wal qunnamuu ni dandeessu yookiin subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaalii isaanii ta'uu ni dandeessu. Waan hedduu hojjechuu dandeessu jechuudha. Bilbila irratti iimeelii waan qabdaniif qofa iimeelii qabaachuun dirqama keessanii jechuudha. Okay. Kanaan ala wanti biroo AdSense kaampaanii jedhamu jira. AdSense'n kan mallaqa isiniif kafalu jechuudha YouTube irratti. Haa ta'u malee subscribe 1000 fi daqiiqaawwan 240 yookiin sa'aatii 1000. Subscribe 1000 fi sa'aatii 1000 waggaa tokko keessatti chaanaalii keessan irratti argamuu qaba jechuudha. Hanga waggaa tokkootti isin viidiyoo baay'ee hojjettu jechuudha. Viidiyoo baay'ee hojjettanii subscribe 1000 walitti qabdu. 1000 ol yoo ta'e rakkoon qabu haga dandeessan guddisaa chaanaalii keessan viidiyoo babbareedaa hojjedhaa. Namootatti himaa social media garagaraa irratti beeksisa dafaatii viidiyoo hojjedhaa. Viidiyoo babbareedaa hojjedhaa. Namootaan chaanaalii nan qabaa. Na subscribe naaf godhi maatii naaf ta'e jedhaa beeksisa namoonni hoosoo isinii godhuun guddataa. Isinis jabaadhaa viidiyoo bareedaa hojjettan chaanaaliin torban muraasa keessattuu guddachuu danda'a jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kanaa sa'aatii 1000 walitti qabachuudhaaf viidiyoon isin hojjettan viidiyoo babbareedaa yoo ta'e namoonni isin ilaalu daqiiqaa namoonni isin ilaalan santu walitti ida'amee sa'aatii 1000 kana isiniif guuta jechuudha.
waan hundumaa isteeppiidhaan isin barsiisa. Isteeppiin inni jalqabaa kanarraa viidiyoo kanarratti xumurreerra. Isteeppiin itti aanu kan biraa jechuudha wantoota ulaagaalee isin barbaachisan hanga bakka mallaqaa geessanitti isin barsiisa. Chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan na hordofaa. Kanarraa asuma irratti dhaabnaa jechuudha. Galatoomaa turtii keessaniif baay'ee.